Fakar rogeessi Jawaar Mohammad media OMN dhuunfachuun qabsoo uummataa dabarsee harka bofa riphee waboo bofara keessa deemu hin barbaadu uummanni keenya bilisa hin baasee jira amma ka barbaannu bilisa baaftu osoo hin ta'in bilisa eeguudha nama bilisummaan eeguu barbaadamu adeega liqaa sanitti simeetii jira gurbaa marroo jamutti daawwiti isaatti simee jira ijoollee godina guddatti himeetii jira gargaaruun deeggaruun mirga keessan Awwe kabatani dedemu mirga keessanii miti. Awwe faahira fakkaatu dandeessi. Faahiraan jechuun keessattuu naannoo kana. Nuti biyya raggaa duroo baati. Nuti gaafa looluu barbaachisu lollee dabala dukkana. Darra Oromoon bilisoomeera. Kan hin bilisoomne jechuun waan hin fakkaannedha. Kan duraayi warri abaa'oo deeggartoonni isaa miseensonni isaa kan liqimsanii fudhachuu qaban tokko jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoodhaan goolabamee jira. Asa mootummaa keessatti namoonni biyyaaf yaadan garee lammaa gurmaa'uun aangoo qabatanii sirna dimokiraasii dhugaa kan dhaabanidha. Kan sadaffaa fonqolchuun kan waraanni bilisummaa Oromoo itti amanu ta'e mootummaa abbaa irree guutummaatti aangoo irraa kaasuun mootummaa haaraa dhaabuudha. Dhiibbaa fi sagalee qabanitti fayyadamuun qaamota dhimmi ilaallatu hunda dhiibee jijjiiramatti galchuun qabsoo uummata Oromoo marroo biraatiif harka bofa riphee ciisu Koloneel Abiy Ahimaditti kennanii jijjiiramni isaan faana sirbaa turan haguma oolee bulu abbaa irrummaa biraa gadi dhaabuuf sochii eegale. Sochii kanatti dammaquu dhabuun deeggartotaa fi qabsaa'ota Oromooti warreen ofiin jedhan mootummaa cina goruun duula seenaan hin daganne waraana bilisummaa Oromoo irratti bananii waraana bilisummaa Oromoo hoggansa isaa irraa addaan akka bahu dirqamsiisan. Miseensa waboo mootummaatti harka akka kennatu dhiibbaa garaagaraa godhanii warreen harka kennatan shira garaagaraa uumuun dhabamsiisuu eegalan. Kan summii nyaachisuun kan shiraan ajjeesisan kan mana hidhaatti deebisan kan meeshaa isaanii taasifatan warreen shira isaanii kanatti dammaqan shiftoota taasisuun duulli bal'aan akka irratti banamu gochuun dogoggora yoomiyyuu galmee seenaa irraa hin haqamne lafa ka'anii darbanii gojiraate waraanni lola miyaa irraa qophii addaa mata duree ce'umsaa fi egeree qabsoo Oromoo jedhu barreessuun yaalgurmuu lachiisa qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin an iccitii bantiin hanga xumura qophii keenyaattiin waan nu waliin turtaniif guddoo galatooma. Qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Ebla 9 bara 2022